Takkaan laalla galatoo maayisin jaalanna malleetu. Angara khiyyaana kin jawaan galmaa miiluma akkana ta'e kana bichaa rabbi haa fayyisu akka miila kana lafa dhaabbadde deemuchaa du'aa itti warra jira kan yoo miilli akkana na itee jira du'aa inni irraa itti jabeessaan isin jira keenya xiqqishoo ani kun gonaa shabaabaa waan argine ganaa waamee kan naafata uleen deemuu kanarraan bareedu yaa jira keenya mee du'aa manaa godhaan isin jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatan toota fi hordoftoota killeetu baga nagaan nuyi tan isiniin jecha ashama harka fuune warreen Oromoo taatan amantaa biraa qabdanillee har'aan tana killeetu maal qabatee dhufe jechuun keessa waan noolamne wanneen qabatee dhufe beekamu wanneen qabadhee isinii dhufe fannistuu fi leenaatu asumaan dachaas ni beektanii isaanirraa maaltu deemaa jira jechuun anilleen kan waan qabadhee isinii dhufe wanneen qabadhee isinii dhufe maali jechuun keessan waan hin oolamne asumaanuu waan hin qabadhee isinii dhufe kana hanga dhumaatti daawwatuudhaan yookaan viidiyoo teteenya tana hanga dhumaatti nu faana tura isinii jecha asumaanuu qabadhee isinii dhufe Abdallaan kun eenyu jechuun keessan hin oolamu. Abdallaan abbaa mana leenaati ni beekanii kanarraa dachaas akkuma beekamu waa dhahee loka cabsee jechuudha hundee tan hunda dhahee garuu wanni itti jabaate kanarraa tammiilaati yaamillee nama cabu jechuun waan safaataa miti namni kun biyya namaa tana keessatti luutis cabee jechuun ogeessi hin jiru ogeessi biyya tanaa mushtee faayoo deetellee miila sumarraa muru hadiida faasitti dha'u yookaan sibiila faadhaan jechuudha akka nama gartee ni jedhame sibiila wayii walitti buloonaan yookaan dismiisaa walitti hidhaniitti seedhanii jechuudha. Ogeessi biyya namaa tana keessa waan ogeessi mushtee himaa jechuudha manaa himaa dheettee wallaanamuu malee ogeessi hin jiru jechuudha. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya innillee garuu ammaan tana miila kee kana amaliyyaa si goonaa jedhaniitiin jechuudha mushtee faa geessanii galchan liinaa fi fannistu viidiyoo isaanii agartan jee yaada. Kanarraa Abdallaalleen kanumaa fi kana jidduu dhaaddataa jira. Anilleen akka dimmee si goona ati namnummaan dhiiratti si hisaabee hin jiru naan jee natti dhaaddatu ture dhiirummaa kiyya amma tana agartee jirta jechuudhaan itti dhaaddataa jira. Kanarraa mee Abdallaan fannisii fi dachaas ofirraa fageessii naafi atiin kun baay'ee takka wal jaalannaa baay'ee takka si kabajaa obboleessi namaa hin dhalatu garuu jaartiin ni argatanii yookaan jaartii boru gabboos ni fuudha jechuudhaan fuula sooshaal miidiyaa isaatti gabbee haasawuun waan beekamu. Mee kanarraa waan Abdallaan jedhu. Wantana si kaayetiin muka garteemi. Kottuudhaan qarcam godhee sirraa kutaa akka jiru qosan hin deemtee beera gandaa jedhallee hin deddeemne akka jaartii namaa birallee hin deemne akkas habiibii kiisii namaa sirraa hin kutu kottuudhaan muka laaleetiin biyya tana yoo mukni jiraate muka gubbaa kaayee dhukatee san qarcam godhee sirraa kutee akkas beera hambaa birallee hin dheetu jaartii tiyyi biraallee ni hafta ulii saniifin siin jee saniifu Abdullaan hii kayyattee jaartiin waraqaa kanneen yoon fedhe jaartii tiyyi boruun deeffadhaa yoon fedhe. Asumaanuu gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya kun waan Abdallaan jiru baay'ee takka nama qofalchiisaa baay'ee takka garuu dhugaa namatti jechuudha. Waan irraa jiru nama tana waan biraan jiru miilaan irraa kutaa miilli tokko yoomiin cabseemi kaafeewu laaleetiin irraa kutaa jedhamu mukarra kaayee yookaan irraa kutachaa jira. Kanarraa garuu wanni kanaa kun isaanirraa an akka mataa iyyatti hin barbaachisu wanni kanaa kun isinirraa hin fakkaatu asumaan dhaabbadhaan jaan an akka mataa kootitti killeetu dhaamsiniin isaanii dhaamu kanaa jechuudha. Kanarraa liinaa tuubii fi fannistuu koo maal jaan asumaanuu liinaa fi fannistuu dachaasii wajjin wanni isaan ja'an atilleen garuu haamtuu waa na yaaddee osoo hin ta'in yookaan toltumatii yaafi na bira dhaabbattee na gargaartee
gaafa na dhukkubillee asiin dhageesse yaada jiru fannisii fi liinaa fuula sooshaal miidiyaa isaaniitiin ibsatanii jiran. Kanarraa waan liinaa tuubii fi fannistuu jaan waliin haa ilaaluun isiin jira. Finnee jechuun amma asirra egaa waan inni jiruus ilaalleetii walitti himina. Egaa dhugaadha namni mustashfaa keessatti viidiyoo maaruun dhoorkaadha. Ibsaan sanuu dhokateeti viidiyoo hanga sanuu irraa maree. Egaa nama dhukkubu tokkollee sila viidiyoollee irraa maranii daawwattoonni keenyaas rakkoo keenya akkuma duraan wajjin qooddannee balloos wajjin qooddannee jirrutti waan hundinuu nu bira jiran isaanis waan ta'eef rakkoo keenya tanuu dhufte tanallee dirqama isaan beekuu qabanii jennee ibsaan dho'isatti viidiyoo hanga sanuu isiniif maree amma mee Asumaan dhugaa kunoo jaallatamtoota agartoota keenya ni agartan jayyaadha garuu dhugaa asumaanuu liinaa fi fannistuu billeen isaan itti dawwalanii isanillee haasofsiisanii turanii kanarraa garuu wanna kun baay'ee takka namallee garuu yaachisaa kanarraa dachaas dalagarraa bee jira eegalu luyti isa qabdallee liinaalleen anillee waan hin danda'u si biraan dhaabbaddaa ati akka obboleessa kiyyaatti yaada jiruun ibsataa jirti isillee waan dandeenyuun si bira jirraa jechuudhaan hamilee itti godhanii namni tokko wal jajjabeessu waan bareedaadha wal bira dhaabbatullee waan bareedaa jee yaada. Kanarraa Abdallaan fannis yoonii fi intala sanii fi gurbaa san ofirraa fageessuu baatte obbolummaan xiyyaa fiitee yookaan gara lolatti yoo achi nu oofa jechuudhaan Abdallaalleen yaada isaa waan ibsatee jiruuf Abdallaan fannis baay'ee takkaan si jaaladhaa baay'ee takkaan si kabajaa obboleessa kiyya yaada jiruun innilleen as bee dubbataa jira. Kanarraa dachaasiin yoo dhiira taate kottu jawaan lafa na bira jira fudhadhu jechuudhaan viidiyoo dalagee waan jiruuf kanarraa kun garuu namni tokko osoo akka nama tokkoo ta'u osoo yoo tokko beekee yoo tokko wallaale hundi isaan walqixxaatuu qaban. Yoo Abdallaallee wallaale dachaas nama ariifatee irraa faame inni kun isa kanaatu na jalaa baase yookaan isa kanaatutu jechuudha yaaditi yana jalaa baase yaada yoon leenaallee mana fannistuu jirti. Dachaas kuni bakkiin hangalullee waan bakka fagoodhaa kanarraa anillee dalagarraa bee jira yaada yoon haakimallee gaanii beekan jiruun biyya namatti waan ulfaatuuf fannistuu fi leenaatu waan qabnu sibira jirra obboleessa keenyaati yaada jiru hamilee itti godhan isaan na bira biraasa qaban hamilee kanaaf baay'ee takka galatoomaa isin jecha kanarraa Abdallaan garuu hojjecha Abdallaan jee an akka mataa kootitti inni waan takka namni kun aaruullee numa jirti yookaan dogoggorullee waan jiru kanarraa Abdallaan akkana jechuun waan fakkaatu mitiin jaan akka mataa kootitti hayyee fannisi atilleen kiyyaa san yoo ofirraan fageessine naafi ati waan dhabnaa obboleessa inni kun obboleessa kiyya yaada jiruun intala san leenaan duraanuu nama waliin nama fixu yookaan nama gartee nama kana gartee walitti buusu yaada jiruun Abdallaalleen fuula sooshaal miidiyaa isaatiin ibsatee jira. Asumaanuu jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya waan Abdallaan jedhe mee waliin. Saahiba xiyyeeffannisillee walitti nu naqaa jirti waliin nu oofaa jirti. Maaliif isin jechuun fakkeenyaaf wanni isii bira teessee viidiyoo gammadde jechuun waan hamtuu yoo narraa baate wanni sun akkanaa yoo jedhama fannis argadda bilbilee wanni akkana Abdallaa kottuuti xiyyaa kana akkama geessi kottuu ofii wajjisaa deebisi aboo CVCtu hafee namni hafeewu CVCdha. Ganaan mana san keessaa qabee alatti isin geyyaasaa luka qabee sillachuu CVC shorreesse akkasii ganaadhaan qabe. Asumaanuu jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya waan inni jee dhageessan jee yaada. Kanarraa Abdallaan wanna kun namni kamilleenu warreen gartee dachaas luka cabsuuf gammaddan yookaan
bakka cabsite naan jettanillee asumaanuu laayikii jajjabeessaa jira. An kanarratti garuu hin deeggaru yaada kana jechuudha. Inni kunis ilma dhiiraati. Kanarraa namni gartee anillee waan bareedaa yookaan jaartii haariyaa yookaan fuudheetiin amma tana yeroo waa xiqqoo booda yookaan yeroo gabaabduu booda jaartii xiyyaa wajjin dhufee asirratti isin bashannansiisa jechuudhaan ibsatee jira. Kanarraa jaartii haariyaa yookaan waan fedhallee yoo fidee dhufe kana wanni abbaan jaalate hajijii dalluudhaa akkuma jaansan inni yoo ishii tana duraan waraqaa ishii kannee fi firraa ari'uun akkuma beeku ni beekan yaada. Kanarraa inni kun osoo dachaas kun akka nama fuudhuu osoo hin ta'in isiin tunillee baay'ee takka haroorfamtee waan turteef fannistu bira jirti. Kanarraa Abdullaadhaan walitti jechuudha bu'anii waan jiraniif fannisilleen ati odoo waan bareedaa dalaydee waan gartee arraata gaariitu nama gammachiisa akkuma jaansan Abdullaan akkana sitti hin godhatu yaada jedhuun fannistuufillee isaa fi Leenaa Dachaas wajjin yaada isaanii ibsatanii waan jiraniif kanarraa nuti yoomiyyuu Abdullaa waan fedhallee yoo na godhe yoo gartee na qabee atilleen isaa hojii jirta jee ablee natti qabatillee akkuma feete na godhe yaada jedhuun akkuma feete na godhe jeetumaan wanti jaamale isaa wajjin dubbii hin godhu yookaan isaa wajjin yaa'ii hin godhu jeeti dubbatee jira fannistu. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya Leenaa Tuubii fi fannistuu dhugaa akkuma beekamu Leenaa mana fannis waan jirtu. Kanarraa inshallah hanga viidiyoo biraatiin wal qabannee dhufnu arraantana namni qabannee isiniif dhufne istiidiyoo teenyatti fannistuuwii fi Leenaatu Dachaas waliin qabannee interview teenya arraantana kan qabannee dhufne kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf tura isinin jecha. Kanarraa warreen maatii teenyaaf haariyaa taatan asumaan subscribe, like, share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa isinin jecha. Warreen gartee maatii teenya hin ta'inillee asumaan maatii nuuf ta'a isinin jecha. Nutillee maatii isiniif taana. Kanarraa isin share, like, subscribe godhuudhaan nu jajjabeessuun hamillee nutti godhuudhaan akka nu bira dhaabbattan isinin jecha. Dhaamsi kiyya kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin.